Jirra jirtuu yoo iyyaa nageenyi badhaadhaa babaaroo fayyaa kabajamoo daawwattoota Sagalee Show odeessa oolmaa waraana bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa gagabbataasaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga maayii qophii keenyaatti nu waliin tura. Har'aa viidiyoodhaan suuraadhaan feetannu booji'amtoota bilisiginnaa ajajjoota olaanaa viidiyoo isaanii qabannee isinii dhufnee jirra. Weega yeroo isaatti gadi isinii baafna. Waraanni bilisummaa Oromoo kana malee godina Baalee lixaattis injifannoo guddaa galmeessee jira. Gabaasaa qabna. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsiitti ammoo waraanni bilisiginnaa mana uummataa gubanii ofirra dachaa turan. Isaanis akkuma ibidda mana namaatti shidaniin konkolaataa waliin itti shidamee jira. Injifannoodha. Kana malee ajjeechaan dararaan haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Kanaaf kanneen jedhan odeessa keenya guyyaa har'aa kan Sagalee Show qabannee isin dhiyaannedha. Kana malee Fiicheetti qeesiin abbaan amantaa rasaasa waliin qabameera. Molokseen ammoo kan dandeesseen deemne maallaqa guddaa faannoodhaa dhiyaataa ture miiliyoona meeqa kan ta'u harkatti qabameera. Kanas gabaasaa keenya keessatti kan dhageessanu ta'a. Har'a sirba bareedduu tokko sirba dur dhagaa guddadhee hedduu sagaleen namatti toluun isin affeeree daqiiqaa muraasa booda walitti deebina. Warri fuula yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoolee garaagaraa yuutuubiin dhorku asirratti isinii maxxansuu hin dandeenye karaa teelegiraamiitiin isinii maxxansina. Achiin naqaatii daawwadhaa. Liinkii teelegiraamii Sagalee Show bakka koomentii jedhan kun amma isinii maxxansaan jira. Dhaqaatii gama sanaanii tuqaatii miseensa teelegiraamii Sagalee Show ta'a. Har'a suuraalee viidiyoolee ajaa'ibaa booji'amtoota kan dhaamee booji'ame kan madaa'e viidiyoo isaanii suuraa isaanii gabaasaa hedduu konkolaataa gubate cufa maxxansaan ture. Warri argine kunoo isinii maxxanseen jira. Sagalee Show jalatti kan jiru dhaqaatii teelegiraama keenya gama sanaan daawwadhaa isiniin jedhaa yaa ajab siree walitti deebina. Ajab siree way siree oricha qotin kannam fayye. Ajab siree way siree oricha qotin kannam fayye. Koron sitti sabirulle wanna wajin tushafye. Ajab kokalo muti zulfan lo shamartu yume dumesa eskodime esme adam desa. Ala shankor matuda wesa iploka orki sami desa. Mari me sinda desa adam tibar nama bonti sawe. Ajab sireye way sireye oricha qotin kannam fayye. Ajab sireye way sireye oricha qotin kannam fayye. Koron sitti sabirulle wanna wajin tushafye. Hedduu baay'ee namatti tola muuziqaan kun. Ali Muhammad Diimaa hedduu galatoom sagalee bareedaa ajaa'ibaa baay'ee namatti tolu. Muuziqaa kana durii jalqabnee dhageeffachaa guddannee amma moora deebi'ee riimiksii godhee kan inni weellisedha natti fakkaataa hedduu namatti tola. Yoo rabbi jedhee Oromiyaan bilisoomtee gara biyyaatti gaaf tokko gallee ganda dhaloota kootii dubbaa booritti hin galu. Baa Oromiyaa harommayaa tan naqee mana ijaarradhee gala. Bakki jireenya kootichi ta'a hedduun jaalladha Baa Oromiyaa. Kanaaf weelluu kana immoo dhagaan guddadhee galatoomaan isiniin jedha gara odeessa guyyaa har'aa qabannee isinii dhiyaannettiin darba sagaleen kun qulqulluu ta'uu naa mirkaneessaa bakka koomentii jalatti isiniin jedha. Oobii
gareedhaan si hordofaa jirra jettanii Somaliland irraa, USA irraa hedduudha biyyoota hedduudhaan daawwataa jirtu. Egaa biyya hunda maqaa dhoofnee waamuu hin dandeenyu kan osoo waamin darbine dhiifamaa nu godhaa isiniin jecha Asoosaa irraa si hordofaa jirra jettanii galatoomaa caayaa injifannoo. Egaan kallattiin gama odeessan guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaadhettan darbaa Ficheetti xiyyitii waliin abbaan amantaa rasaasa guurratee taa'aa ture qabamee jira. Bakki isaa ilaalaa dura qeesii rasaasa mana keessa tuullatee bataskaana keessa tuullatee taa'aa ture. Abbaan amantaa kun kan inni baatu fannoo masqalii baachuudhaan uummata karaa rabbiitti deebisuudha malee inni si'anaa immoo Goojjameen Oromiyaa keessa qubattee jirtu haaluma isin argitaniin rasaasa tuullatanii taa'aa turan. Qeerroon qabamaniiru. Bakki isaa kaaba Shaggar Fiichee magaalaa Ganda Duwwaa 4tti kan argamudha. Gaafa guyyaa akkaataa lakkoofsa Itoophiyaatiin gaafa 1 ji'a 3ffaa 2016 guyyaa keessa sa'a 7:15 irratti maqaan isaanii Abbaa Gabra Sillaasee Gabree Tsaadik kan jedhamanu bataskaanaa Dabra Liibaanos Gadaam jedhamu keessatti rasaasa seeraan alaa 400 ol kuufatanii turan waliin qabamanii jiru. Kun akkuma argitan abbaa amantaan kun qeerroodhaan qabaman. Eeruu uummataatiin qabamanii yeroo ammaa harka to'annaa mootummaatti argamu. Kana malee Molokseen birrii miiliyoona 10 ol faannoon bira kuufatte. Moloksee isaan kunis kaabuma Shaggar keessatti tuullatanii faannoon yoo dhufne cabsine Oromiyaa kana seenne jedhanii maallaqa tuullatan. Kana malee caasaalee kaaba Shaggar Salaalee keessatti faannoon fudhattu miidhaa uummata irra dhaqqabsiisanii fi maallaqa ergama kana kan ittiin raawwachiisan of dura bobbaasanii ka'an. Kunis Molokseen mana amantaa keessa ofii kan isheen ciiftu madaabaraarra ciifti. Madaabaraan sun inni akka firaashii isheen maallaqa irra rafti. Ilaalaa waan ajaa'ibaati. Maallaqni kun hundumtuu ittiin Oromoo ajjeesuudhaaf balleessuudhaaf kan qophaa'edha malee waa biraatiif miti. Ilaalaa Moloksee. Bila kan. Kunoo Moloksee isaan kanatu maallaqa miiliyoona amma kan madaabaraan bira jiru kun haraa wayii gatuu deemaa hin jiranu birriidha. Birrii ittiin Oromoo ajjeesuudhaaf faannoon mana Moloksee keewwattedha. Isa iyyuu hin qaanfatanii immoo masqalii faannoo mormara gubbaarra buufatanii taa'u. Ajaa'iba! Meerdee beeksisa tokko isin garsiisa asirratti ilaalaa. Maallaqa dida kan argitanii isa abbaa 200 abbaa 100 duwwaadha. Akka baankiidha baakkoodhaan hidhamee baheen madaabaraan iseedhaan buusanii irra rafti. Maallaqni kun hunduu Oromiyaa keessatti addatti Salaalee keessatti uummata keenya fixuudhaaf kan faannoo walitti qabattedha. Gabaabumatti waa'ee Moloksee fi jara kanaa asumatti irra darbaa yeroo garaagaraa osoo isaan xibaaranii waliin qabamu bakka hedduutti takkaan milkaa'anii beekanii waaqni Oromoo isaan hin dhiisu. Isaan kunis qabamaniiru. Kana malee kibba lixa Shaggar aanaa Dawoo keessatti ilmaan Oromoo lakkoobsaan hedduu ta'an mana hidhaatti guuramaa jiru. Keessumaa dargaggoon waggaa 17 ol ta'e akka bosonuutti adamsanii qabanii mana hidhaatti guuraa jiru. Hidhaa kana keessaa halkan gabbaafamanii hedduutu ajjeefamaa jiru. Gara kallattii biraarraa gara giddu galeessa Shawaatii fidanii gara kibba lixa Shaggar geessu karaa Waliisoo kanatti karaa aanaa ammayyaa kanatti geessanii gara Toleetti geessanii ajjeesu. Isachi qaban immoo gara giddu galeessaatti gara Shaggar lixaatti fidanii ajjeesu. Walumaa galatti kibba lixa Shaggar aanaa Dawoo keessaa guyyaadhuma guyyaatti reeffi namaa argamaa jira. Ilma namaa fixaa jiru. Bineensa nyaataa jira.
Kan kana godhu immoo waraana biltsiginnaati. Mee viidiyoo tokkoon isin agarsiisa. Waraanni biltsiginnaa akkanatti nama fixaa turte kun seenaa mucaa takkaan daqiiqaa 2 gidduutti isinitti. Jalqaba abbaa seef haadha see qabanii hidhanii qarshii waan seen qabdu biyya Dubaayitti waggaa dheeraaf hojjette hunda irraa guuratan. Isaan booda immoo isii gadhiisa. Gaafa isiin maallaqa sana kaffaltu gadhiisan. Warri hattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin sossoonu abbaa see qaban. Warri Haayiluu Gonfaa bobbaase. Warri mootummaa immoo alkallattiidhaan dhufan immoo obboleessa see qabanii hidhan. Obboleessa tokko immoo qeedhaa baqate. Osoo kanan godhin ji'a 2 dura mana seen biyya Dubaay teessee ijaarratti yoo xiqqaate waggaa 7-8 teessee hojjette hurkitee mana rabaagee teessee hojjette irraa gubanii balleessan. Akkuma har'a kibba lixa Shaggar keessatti godhaa jiran kan raawwatan. Mee waan mucaan kun jettu xiqqoo seerra dhaggeeffadha. Waan jedhuun qabu. Rabbi biyyootti haa salphisu abbaa kootti. Biyyootti naaf haa salphisu jennee tan naaf haa qanasiinsu. Malee waan jedhuun qabu. Waan dubbadhuun qabu. Kanaaf yaa Oromoo dhugaa dhabbii ani lubbuu kiyya irratti ofii kiyya murtee fudhatuuf waa malee na nafu. Hamaa miti waama tokko. Mucaa kana yeroo darbee akka seen TikTok irratti bu'aa turte argitaniittu. Jalqaba mana seen ijaarratte hunda biyya arabaa teessee qe'ee abbaa seetti ijaarte hunduma mulluccu godhanii tokko osoo hambisin irraa guban. Deebi'anii warri Jeneraal Haayiluu Gonfaa gadi bobbaase maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waboo fakkaatanii bobba'an abbaa see ajjeesan. Allaqa guddaa gaafatanii tumanii bilbilaan maatiidhaan sii gashina sii finna osoo jedhanuu ajjeesan. Namni hedduun faannoota ajjeese haa ture. Faannoo miti kan ajjeese warra maqaa waraana bilisummaa Oromootiin sosso'an warra mootummaan bobbaasetu abbaa see ajjeese. Erga ajjeesanii booda immoo warri mootummaa immoo deebi'ee dhufanii obboleessa biraa qaban. Oromoon kana keessa jira. Wanti kibba lixa Shaggar aanaa ammayyaa keessa ta'aa jiru gandoota baadiyyaa waliisoo keessa ta'aa jirus wal fakkaata. Oromoon kana keessa jira. Ajjeechaan dararaan biyyaa ba'uun godaansisuun hammaate. Har'a godina Qellem Wallaggaa Daallee waa baraatti ganda baadiyyaa keessatti waraanni biltsiginnaa meeshaa gurguddaa furguggeessanii boqqolloo qotamee jiru lafarratti isii namni hin qonne waa xiqqoo qotate rasaasa ofirratti eegaa diroonii ofirratti eegaa qotate isee iyyuu rasaasaan meeshaa gurguddaadhaan zuu 23 baazuqaadhaan girnoobaan boombii baatti darbachaa ooluu namaa gubaa oolan. Har'a opereeshinii mootummaan geggeesse maali? Opereeshinii qabeenyaa uummataa balleessu akkuma Fiqaaduu Tasammaa jedhe qurxummii qabanii galaana keessaa guuruu hin danda'amu yoo galaana sana gossan malee. Waraana bilisummaa Oromootiin gam tokko daraaramne jecha asiin immoo galaana sana gossinaa uummata fixaa jiru. Dammaqi Oromoo waliin dhaabbadhu. Gara odeessa keenyatti aanutti darba. Har'aa injifannoo ajaa'ibaan harkaas ni qaba. Dhimma araaraa waraana bilisummaa Oromootiin mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru irrattis gabaasaa xiqqaa qabna kan isin biraan geenyu ta'a. Guyyaarraa Shaggar Siitii bakka jedhamu gabaasaa irra dhaqqabeedha. Garuu namni maqaan isaa Shimee Abarraa jedhamu Shaggar Siitii keessa lafa Oromoo gurguraa ture. Qabeenyaa uummataa saamee saamsisaa ture. Haadha hiyyeessaa irraa buqqisee abbaa qabeenyaa irra qubsiisaa ture. Shaggar Siitii keessa lafa uummataa gurguraa kan ture. Ifatti gurguraa kan ture guyyaa dheengaddaa halkan kaleessa malee gaafa 10. Hari guyyaan 12 miti. Gaafa 10 halkan bakka addaa 44 Maazooraa jedhamutti samiitti ergamee jira.
godaanee jira sirraa qaama hin beekamneen addunyaa kanarraa godaansifamee jira. Samiitti ergamee jira. Egaa yuutuubii kanarratti du'ee ajjeefamee akkas ta'e yoo jedhanii jecha namaa kana hiikkataniitu nama daba. Kanaa jennee akka nuti dubbannutti isiniif agaluudha. Samiitti ergame jenna. Achi dhannaan silaa deebi'uun hin jiru. Akkasitti obbo Shimee Abarraa kan qabeenyaa uummataa fixaa ture, hiraarsaa ture samiitti ergameera. Akkas deebi'uu hin dandeenyetti. Gama odeessa oolmaa waraana bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa gagabbataa isaatiin ammoo ajaa'iba. Har'aa ijoolleen jeneraal Waaqoo guutuu waan hambifnee kibaba Oromiyaattis warri mana uummataa gubanii ofirra deebi'aa turan waan gatii isaanii argatanii akkuma aadeeffanne muuziqaa gabaabduu baroota 1980 keessaa yeroo injifannoon tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo gabaafamuuf ka'u muuziqaa raadiyoodhaan bara sana dhageessifamuun xiqqoo tokko isin dhageesse injifannoo waraana bilisummaa Oromootti isin walitti deebinee kabajamoo daawwattoota sagalee showuu boojamaa isin agarsiisu moo injifannoo irraa jalqabne. Mee hundumaaf waraanni bilisummaa Oromoo gaafa 7 bara 2023 waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa Cibraan madda walaabuu godina Baalee lixaa. Odeessi kun guyyaa 4 bulee nu dhaqqabe. Haalli neetworkii konneekshinii waan hin turreefi gaafa 7 bara 2023 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa. Zoonii kibba bahaa jechuun beektuuti gam tokkoon Arsii gam tokkoon Baaleedha. Cibraan madda walaabuu godina Baalee lixaa aanaa gobbaa ganda itittuu jedhamutti raayyaa ittisa biyyaa bakka isaan ganda itittuu jedhamutti. Gaafa 7 bara 2023 ganda itittuu jedhamutti aanaa gobbaa ganda itittuu jedhamutti halkan keessa sa'aatii 4 walakkaatti bakka makalaakiyaan kun addunyaan nagaadha biyyi nagaadha jedhee duudaan ciisee irriba isaa kana kottee itti dheerafutti waboon halkan itti marsee qabedee xaxxaatessee injifannoo guddaa galmeesse jira. Hedduun see qawwee gattee baqatte. Huccuu see illee gattee baqatte seenkaa. Waboon osoo waboo jalaa baqatanii 11 samiitti ol ergamanii jiru. Tokko waardiyyaa ulaa eegaa turedha. Inni kaan immoo waboo jalaa osuma dhiyeessanii itti dhukaasa osuma dhiyeessanii egaa qellaamaniiru jarri. As deebi'uu hin dandeenye samiitti ergamaniiru. Kana malee 15 immoo kotteen dhahamtee kaan harki dhahamee kaan garaan dhahamee 15 madoo isaanii achumatti gatanii baqatan. Booda maal tafe kaa mooraa sanatti cabsanii rasaasa hin qabdu, qawwee hin qabdu, meeshaa hin kuufatte, raashina hundumaa waraanni bilisummaa Oromoo bakka addaa ganda itittuu jedhamutti rasaasa saanduqaan guuruu AKM kilaashinkoo fi riizarvii jedhee kaatanii jiran cufa hunda irraa guuruun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Warri dhaqanii lolan kunoo eenyu faadha? Mee suuraan isin argisiisa. Waadaadha. Viidiyoo isin biraan dhangaa ni gartu. Mee suuraa ilaalaa warra dhaqee akkanatti gobee tumee ari'ee ofirra dachaase. Warra kana jarri
argitanii warri kun waraana bilisummaa Oromoo warra dheengadii tarkaanfii fudhateedha. Injifannoon ammallee itti fufee jira. Gabaasaan kun guyyaa 4 bulee dhaqqabee nuuf kolchaa isiniin jenna sababa konneekshiniiti. Haaluma wal fakkaatuun achuma kibba baha Oromiyaatti Cibraan Aanbaa Aanolee raayyaa ittisa biyyaa milishaa hiitee kufaa akkasumas poolisiin iddilee muraasni keessatti argaman guyyaa kaleessa sadaasa 11 bara 2023 mana uummataa gubanii ofirra deebi'aa turan haxxe itti hidhuun konkolaataa see waliin daaressee jira. Injifannoo guddaa irratti galmeesse. Konkolaataan see sinafne warri mana uummataa gubanii ofirra deebi'aa turan isaanis akkuma mana namaa gubanitti gatii isaanii argataniiru. Konkolaataa isaanii waliin daara'aniiru. Injifannoon bakka cufatti itti fufee jira. Irratti qabiqa. Gammachuun guddaan akkasitti dhagamu nan beeka yookaan keessa kootii taate. Jan rubbee fajjan abbaa seenaa fajjan bajjee faa eegaa turtan miti. Hin eelle. Bu'aa ta'ii qabsoo keessa dabartee as geessa miti. Laga yoo ceetellee yaadachaan turre. Yoo na dheebottellee yaadachaan turre. Yoo beeloftellee yaadachaan turre moo. Kunoo as dhufaniiru. Mee yeroo tokko si madda ol tageen. Dubbiin bakakkaan kana. Isin yaadachiisuudhumaaf hangidduun suuraa kanaa isin agarsiise. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ajaa'ibaa guyyaa kaleessaa isinitti himeen jira. Gujii lixaatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateeni aanaa dugda daawwaa ganda doogoo dhukkisaa yookaan dubbisaa jedhamutti tarkaanfii fudhachuu suuraa kana isin agarsiiseen ture. Kun injifannoo guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo irraa booji'edha. Suuraadha kun viidiyoo immoo akkuma dhaqqabee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo inni miira obbolummaa dhugaatii jaalala itti agarsiisu viidiyoo isaa qulqulluu dhaqaate karaa teelegiraamii Saglii Show jedhuun daawwadha. Warri fuula liinkii teelegiraamii Saglii Show hin arganne Saglii Show jettanii yoo barreessitan sarchii gootanuu isinii dhufa. Yoo achi hin arganne immoo bakka koomentiin jalaa isiniin kaa piin godhee dhaqaa achirraan ilaala. Guyyaa kaleessaa Jaalfessaa Biraasaa umurii isaanii waggaa 22 ol hanga waggaa 24tti waggaa 2 ispeeshaalii boolla keessatti hidhamanii nama wajjin ija arganii hin beekanii boolla keessatti hidhamanii waggaa 22 immoo Qaallitti Maayikalaawwi Alam Baqqaanyitti hidhaman. Waa isaan irraa dubbadheen jira. Kana malees jaallan isaan waliin mana hidhaa turan irraa dubbadheera. Warra kana. Jarri kun dhaloonni isaanii ba'a Oromiyaati. Jaalfissaan Wallagga dhalatan. Isaan kun Wallaggaaf hin hidhamne. Jarri kunis Harargeef hin hidhamne. Oromoof hidhaman. Oromiyaaf hidhaman. Oromiyaaf ergaa hidhamanii isin immoo bira dhaabbadhaa gargaaraa doolaara tokko ergaa fi har'a shaayii umurii qaban hafteef shaayii illee itti dhuganii jiraatanii umurii kanaan sichi hojjetanii jiraachuu hin danda'ani. Gargaaraa bira dhaabbadhaan isin jedha. Warri Jaalfissaa gargaarraatii lakkoofsa bilbila isaanii nuu ergii jettanii kunoo qabadhaa. Duwwaa 20 11 49 39 16 82 jala kana deemaa jira kunoo lakkoofsi bilbila isaanii. Duwwaa 20 11 49 39 16 82 kanaan argachuu ni dandeessu. Dhaqaati kanaan gargaaranii bira dhaabbadhaa sii jirra jedha. Doolaara 50 ergaa fi 10 ergaa fi isiniif xiqqaadha waan qursii ganama tokko yookaan waanuma hiriyaa wajjin jaalallee wajjin karaara deeman akkasuma godhanii waan shaayii ittiin dhuganidha. Isaaniif immoo qallaba ji'a tokkooti. Bira dhaabbadhaa gargaara. Oromoof jecha hidhamanii waggaa 24 waggaa 2 addatti boolla keessatti
waggaa 24 immoo walumaa galatti dhaman umurii nama tokkooti. Gara odeessa keenya taanutti darba. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo kana gartan miti. Lammaa Magarsaa maal jedhee ture kanaan dura? Yeronya yoo gadeen itti malee daggala mataan cabee makara sassaabame hin geesse yeroon dhiiraa yoo gadee dhiiraa malee. Har'a ajajaa waraana biltsiginnaa booji'ame kana waggaa 6 obbo Lammaa Magarsaa akkas jedhee ture. Kanas wal dagachiisuun hin ta'a yaadachuu wayya. Ni dhaggeeffadhaa. Tokkoon jira ifan isinitti himuu barbaada waan ta'eef har'a labsii mootummaa federaalaa labseeru agartanii jirtu. Ijoolleen tooftaa waraanaa hin beekne. Ijoollee tooftaa waraanaa hin beekne jedha. Jalqaba booji'amaa isin agarsiisa ajajaa isaanii. Muuxannoo waraanaa hin qabne. Muuxannoo waraanaa hin qabne. Muuxannoo waraanaa hin qabne. Meeshaa waraanaa 3, 4, 10 argachuudhaan bosonatti gammoojjiitti fiigdu kun hin fayyuu hin danda'an dhugaa dubbachuudhaaf. Waraana mootummaa meeshaa jabanaa hidhatee jiru wajjiniin akkamitti wal waraanuudha namni akkasii? Kun dogongoradha. Kun tooftaa qabsoos miti kun dhugaa isinitti himuudhaaf. Tooftaa qabsoo sirrii miti kun yoo qabsoos ta'e. Namni meeshaa waraanaa fudhatee bosonatti galuudhaaf amala bosonaa baruu qaba. Akkatti dhuka'u baruu qaba. Eenyuun akka waraanuuf deemu inni waraanuuf deemu kuni nama humna qabu madhamoo mitimoo maal hidhatee baruu qabu. Akkasumatti namni utaalee 10 ta'ee 20 ta'ee bosona galee dhumuun irra hin jiraatu. 10, 20, 30 ta'ee dhumuun irra hin jiraatu jedha. Lammaa Magarsaa Waaqoo galatoomi ragaa gaafa ofitti bahan eenyuun loluu akka dhaqan baruun barbaachisaadha jedha sirriidha. Kan isaan loluu dhaqan waraana bilisummaa Oromooti. Ajajaan isaanii ittiin abdatan immoo harka waraana bilisummaa Oromootti argama booji'ame. Ilma gameessaa lolu lunna lubbuu mararaa lunna lubbuu mararaa. Guyyaa 11 ji'a 2023 waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa lola waraana sirna PP irratti gaggeessanii baddaa magaalaa iddoo addaa laga qawwee jedhamutti lola guddaa gaggeessanii hoogganaa waraana PP kan ture ajajaa yookaan kibbaa nama maqaan isaa Xaahir Hussein jedhamu erga inni madaa'een booda dhuunfatee yaalii barbaachisu akkanatti godhaa jira. Ammoo Lammaa Magarsaa Waaqoo Xaaliyaaniidha osoo kaa dhagee maal jedha? Eenyu booji'amaa jira re. Kana fakkaata hundumaafuu yeroo sana uummannoo maal jedhe waboonoo maal jedhaa ture. Imalli waraana bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti deemu cimee itti fufee jira. Viidiyoo kana mee daawwadhaa. Guyyaa tokkoof sakandii tokkoof hin dhaabbatu. Ganama suubii bariisaa barraaqa waboon imala isaatti fufee jira. Daawwadhu. Godinaaleen Oromiyaa kun ispeeshaalii aanaa bakki qunnamsiisu baadiyyaan guutummaatti harka waraana bilisummaa Oromoo jira. Magaalaarraa magaalaa bakki qunnamsiisu cufti waboon to'atamee jira. Yeroo jarri warra qawwee qabutu isin lolaa jira isin qawween qabdanii usaataa jedhan immoo uummanni akkas jedhaanii ture. Tani nu araarsitu ta'e nu warra daggala jirraana sajaarsaa wajjin. Kanarratti araaramas hin qabnu keessa deebiis hin qabnu wanti rakkataniifis hin jiru. Hinduuna hamma maalitti hamma xumura lafti kun duwwaa taftutti hin waraanna nuyi
karaa irraatti hin gorre qabsoo uummata Oromootti. Garee warra summii baricha dhugan sanaati nuyi. Garee warra mucaa ajjeesanii haadha irra teessan sanaati nuyi. Garee ulfii garaatti duutee taate sanaati nuyi. Garee warra dheengadda duddi duubatti hidhamee xiyyiitiin gurratti namne sanaati nuyi. Isin hin taphattu nu garuu taphataan jiru. Egaa hawaasni akkas jedhaa ture. Lammaa Magarsaa qawween qabdanuu waan fiddanu jedha. Uummanni immoo nuyyuu dhanneetti makabna jechaa ture. Gabaabumatti kana irra darba. Odeessa keenya itti aanutti yeroon darbu godina Bunnoo Beddellee yookaan Ilubbaa Borbaa. Amma Ilubbaa Bor bakka lama cabee jira. Bunnoo Beddellee fi Ilubbaa Bor jedhee Ilubbaa Borbaa yookaan godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa buufata torbaffaa bakka jedhamutti milishaa dhiitee kufaan waraana bilisummaa Oromoo barbaanne jedhanii har'a ganama adeemaa turan. Jalqaba buufata ja'affaarraa bahanii gaafa deeman buufata torbaffaatti gaafa seenuuf kaan konkolaataa dhaabbisanii waajjira poolisiitti naqanii miillaan ajajaan isaanii Girmaa jedhamu fuudhee waboololla jedhee adeemaa ture. Buufata torbaffaa kana magaalaa keessaa gabbaayii daqiiqaa lama osoo hin deemin dhiitee kufaan dhaabadhu hi'ii ciisi hi'ii harka ol qabadhu hi'ii hin didde maaltu jira refalli lafa qabattee loluu barbaadde. Isaan booda hundi isaanii akka nama mishingaa jijjiigsuutti jijjiganii murruqa dhahamanii jiru. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa buufata torbaffaa bakka jedhamutti milishaan wabooluu dhaqan murruqa dhahamanii jiru. Kana fakkaata gama sanaan. Odeessa keenya itti aanuun ammoo warri godina Bunnoo Beddellee nuu mirkaneessaa waan qabatama isinitti himaa jira. Girmaa namni jedhamu ajajaan milishaa har'aa akkas deebi'uu hin dandeenyetti qillaamee jira. Obbaafateen addunyaa kanarraa dhaganam maatiin isaa yoo ta'a jirtan taaziyaa ta'a. Abbaan keessan ijoollee ilmi keessan obbolaan keessan dhufaan jiru. Waboon lola jedhee dhaqee achumaan addunyaa kanarraa godaanee jira. Gama marii araaraa waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru irratti gabaasaalee garaagaraa lama kan dhaqqabeetu jira. Gabaasaa kanan isin biraan ga'a. Mariin kun haala gaariin haala dansaan deemaa jiraachuu maddi keenya amanamoo irraa odeeffannee jirra. Walitti deebina xiqqoo seenaa obsaa bishaan dhugeen isinit deebi'a isinis bishaan dhugaa. Hin facaasina jennaani diddanii facaaftaniito daddaraare kaakunoo yaa warra gaarii gamaaye gadin waamina jennaani diddanii gabbaaftaniito an maraadhe kaakunoo. Ya warra xaafii gamaaye. Warra xaafii gamaaye gadi hin baasinaa jennaani jedhe namichi hin haaminaa jennaan diddanii haamtanii. Ya warra gaarii gamaa jedha abbitoo kabbadee dur yeroo weellisu. Haaluma kanaan har'a marii araaraa waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa ture irratti namoota eenyummaa isaanii addan baafannee qondaalonni mootummaa olaanoo kan ta'an federaala irraa namni lama tokko ammoo Oromiyaa irraa gara Taanzaaniyaatti imalanii jiru. Sirriitti mirkaneeffadhee isinitti hima. Maddi amanamoo irraan argadhee garuu namootii gama isaa dhaqan keessa maqaa isaanii adda baafachuu hin dandeenye. Qondaalonni sadii har'a ganama akkaataa sa'aatii Itoophiyaa ganama sa'aatii 3 irratti
Daar es Salaam buufata xiyyaaraa idil addunyaa Taanzaaniyaa dhaqqabanii jiru. Egaa gaafa kana keessatti ilaallu mariin kun haala kamiitiin walxaxaa ulfaataa akka ta'e mul'isa. Jalqabarraa Geediyoon Xiimotewos fa'aa Reedwaan fa'aa dhaqanii boodarraa Geetaachoo Guddinaa jeneraalota garaagaraa kan dhaqanii Baacaa Dabalee fa'aa dhaqanii Keeniyaatti akkas ture Jabuutitti akkas ture hanga kana hunda deemee baay'ee walxaxaadha. Mariin araaraa waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa gidduu ta'aa jiru akka kan Tigraay hin salphatu. Walumaa galatti gaaffii mootummaan Itoophiyaa cichoominaan ammallee gaafataa jiru waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaa lafa kaa'ee gara nagaatti deebi'u. Isaan booda mootummaan immoo waraana garii poolisii idileetti garii ammoo gara federaalaatti ol fiduudhaan akka ramadu warra barumsarra dhaaban barumsatti akka deebi'an hojjettoota mootummaa kan turan gara hojii isaaniitti akka deebi'an isaan booda waloon immoo Oromiyaa kan hanga filannootti waliin bulchinaa filannoo booda immoo hundumtu gama paartii isaatiin dorgoma jedha. Dhugaadharraa teessuma 2-3 namaa kennuu danda'a. Ministeera iyyuu bakka fedhe bakka gaafatan namaa kennuu danda'a. Ergaa waraanni sirkaa faca'ee booda immoo filannoo isa dhufu waggaa 2 booda geggeeffamuuf immoo maalama waraannoo hirkaa faca'e maaltu dhufa? Kanaafi warri jila waraana bilisummaa Oromoos abadan qawwee keenya hiikuu miti. Sakandii tokkoof lafallee keenya buna dhugnu kan jedhuun deebii gabaabaa kennanii jiru. Deebii immoo gaaffiin gaafatame mootummaa waloo dhaabuu irratti. Mootummaa waloo dhaabuu irratti adda bilisummaa Oromoo irraa KFO irraa WBO irraa parsantii 50 akka fudhatan. Mootummaa irraa immoo 50 akka fudhatan. Isaan booda waliin mootummaa waloo ijaarra kan jedhu gama warra mariisisanii dhiyaateefi jira. Kun mootummaan waloo uummata keessaa siivilii keessaa mana murtii irratti qaama hunda irratti walaba kan ta'e dhiyaachuu qaba. Kanaaf dhiibbaa mootummoota biyya alaatiin aangoo gana fudhuu kana fudhuu waan jedhanuu ittiin gallu yoo kana yoo nuti fudhanne illee waraanni fudhatu kan jedhu jila hooggantoota waraana bilisummaa Oromootiin jala sararamee itti himamee jira. Mootummaan qabxiinsaa ijoon hidhannoo hiikkadhaa filannoo gaggeessinu keessatti Ameerikaan gamtaan Awurooppaa taajabdoonni idil addunyaa bakka argamanitti filannoo bilisaaf dhugaan gaggeessa jedhu. Kanaan dura takka gamtaan Ameerikaas filannoo irraa namne. Bakka bu'oonni gaadis namne. Kan Afrikaa Yuuneenis namne. Kan Awurooppaas namne. Haanaa Goomesis kanaan dura irratti hirmaataa turte. Bu'aa isaan fidan hin jiru. Kun hunduu diraamaa nyaatame. Dabalataan immoo iccitiin ba'uuf illee hedduu rakkisaa walxaxaadha. Kanayyuu ifaajjii meeqaan kallattii garaagaraatiin qunnamtii qabnurraan kaanee odeeffannoo muraasa arganna. Gama mootummaarraas gama WBOrraas marii godhamu irratti namni hoteela sanaa gadi ba'u hin jiru. Hoteela keessatti mari'atu achuma oolu odeeffannoon kompiliitilii cufata. Oduun gammachiisaan garuu maali? Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo waan irra gaan waan hojjetaa jiran gadi buusanii ajajoota waraanaa biyya keessatti hafan waliin marii gaarii godhaa gaggeessaa jiru. Maaliif waan irratti walii galan bor harcaatiin akka hin uumamnee fi akka gaariitti waan gaarii, waan bareedaa, waan dansaa hojjetaa jiru. Jabaadhaa itti fufaa injifannoon uummata Oromoo. Keenu beeke garaan kompiitaraan hojjannaa kenna taraan marii maruu bara keessa galaa Allahumma raama biyyoo marii ollaa dadalaa marii maruu bara keessa galaa. Kabajamoo daawwattoota Sagalee Show miidiyaa Sagalee Show karaa diinagdeetiin nu gargaara nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna karaa toora bilbilaa duwwaa 20 yookaan pilaas 20 12 88 duwwaa 9 10 86 gama waatsaappii vaayibarii teelegiraamiitiin
keessaan nu qunnamaati nu gargaara kompiitara bareeda nu barbaachisa kaameraa nu barbaachisa dabalataan immoo humna waloodhaan yoo hojjetame malee hojiin miidiyaa nama tokko lamaan akka salphaatti hojjetamu. Kanaaf humna keenya gabbifannee hojjechuu humna namaa baay'ifannee odeeffannoo kana caalaatti gara shawurraa sagalee shawuu jedhurraa gara miidiyaatti ol guddisuudhaaf hojii garee godhuudhaaf irratti jabaannee hojjechuudhaaf qophiirra waan jirruuf kottaa keessaan nu qunnamaa nu gargaaraa jenna. Egaan kabajamoo daawwattoota sagalee shawuu odeessan guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaadhee asirratti goolabee jira. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha guyyaa borii qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti.